lakkoofsa tokko yoo dijitii sadi qabaate Mana dhibbaa. mana dhibbaatiin waamamaa miti. Eeyyaa. Inninis dhibbarraa qabee hanga 999 haa jiru mana Eeyyaa. dhibbaatti waamama. Dijitii afur yoo qabaate hoo? Mana kuma. Dijitii afurii akkasi qabaate kuma takka irraa qabee hanga 9,999 haa jiru Eeyyaa. Mana kuma. kumatti yaamamaa jechuudha. Lakkoofsa as keessaa kun hundi isaatu kumoota yaamaman. Kun amma kuma takka kan itti aanu immoo 9,999 jechuudha. Eeyyaa. Haaya, kanatti aanee jiru lakkoofsi tokko yoo dijitii 5 qabaate meeqaan waamama? Dijitii shan qabaatee kuma kudhan miti. 10,000. Eeyyaa. 10,000 inninis 10,000 irraa eegalee hanga Dhibba sagaltamii 99,999 eeyyaa kuma 99,999 eeyyaa jechuun kuma akkanatti ol sagaltamii eeyyaa kuma kuma sagaltamii 90 sagaliitii fi 99,999 eeyyaa kuma 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 sagaltamii sagaliitii fi 99,999 kuma sagaltamii sagaliitii fi dhibba sagalii fi sagaltamii sagal kuma sagaltamii fi sagalii yoo kuma sagaltamii sagalii eeyyaa kuma kudhan ture nuti kuma sagaltamii sagaliitii fi dhibba sagalii fi sagaltamii sagal eeyyaa Onigaa mana digitii shanii mana dijitii 5 xiqqaan kana guddaan kana jechuudha. eeyyaa As booda gana xiqqaan dijitiin asii olii xiqqaan isa kuma kudhanii kanaa eh, eeyyaa kunis manuma digitii shanii inni garuu xiqqaa fi guddaa qabeecha xiqqaa fi kan irra guddaa dhumuu fi isaanii irraa eegalu qaba. eeyyaa 10,000 irraa eegala 99,999 irra dhaabbata. Achi booda wanni jiru 100,000 ta'a jechuudha. Lakkoofsota digitii 5 qaban ida'uu ilaalla jechuudha. Akkamitti idaaname lakkoofsota digitii 5 qaban kana haala kamiin idaana jennee haa ilaallu. Mee amma fakkeenyaaf lakkoofsa digitii 5 qabu lakkoofsa kun nuun meeqame? kuma digdamii afuriitii fi dhibba sadii fi shantamii jaha 24,000 fi dhibba sadii fi shantamii fi jaha 356 irratti yoo lakkoofsa kun kuma afurtamii jahaatii fi dhibba lamaa fi jaatamii jaha sirriidha. Amma lakkoofsa kanneen lamaan yoo walitti ida'an hin jedhamu
mm, lakkoofsa kun ka jalqabaa kun dijitii lakkoofsa jalqabaa kun mm, dijitii 5 qaba. Ka lammadaallee dijitii 5 qaba. Isaan kana walitti aywa, ta'uudhaaf akkuma duraan baranne san maal mm. godhuu qabna jechuudha. Jala barreessina. Dhuufnee jalatti 24,000 fi 356 asiin kaa'anna. Fuunetti Mm, 46,000 fi 266 asiin kaa'anna. Jalatti walitti ta'uu deemna. aywa, Haala kanaan tartiibumaan akkuma duraan beeknu sanitti hiikama jechuudha. mm. Miti Naam. saniif maaliin godhaa mana takkaati wajjin Mm, mana kudhaniiti wajjin mana dhibbaati wajjin mana kumaati wajjin mana kuma kudhaniiti wajjin ida'aa jechuudha akkuma duraan beeknu sun. Yoon inni mm. haftee qabaadde lakkoofsa san maal godhaatiin deema jechuudha. Mana kumaa, Kaawwachaatiin deemaa mana jechuudha. kumaa, mana kuma kudhanii waliin jettanii si amma Ma, gargaaraa kun. kana mana kuma kudhaniiti. Laal mana takka mana kudhanii mana dhibbaa mana kumaa mana kuma kudhanii jamaa. Aywa. Duraan gaafa Mana kumaa, dijitii mana afur kuma gaafa kudhanii. barattu maal jechuun ni turte. Kanaan mana tokko, kanaan mana kudhanii, kanaan mana dhibbaa, Mana kanaan mana dhibbaa. kumaa jechuun ni turteemi. Sah. Naam. Amma garuu mana kuma eega mana takkaa mana kudhanii mana dhibbaa mana kumaa eega jette booda mana kuma kudhanii jettaan kadhumaa kana. Dijitii Aywa. 5 irratti Mm, mana kuma kudhaniiti kadhumaati. Saniif 24,356 ta'ee walirratti oggoo dubbifnu. kuma kudhanii. Kun ammoo Aywa. 46,266 ta'e. Hayaa. Baay'ee. Taate. Amma kana gadi ta'udha gaammas. Aywa. Jaha da'u jaha kudha lamina. Hayaa. Dafnee Ja'a ida'uu galmeessuu ja'a. ilaalla. Ja'a ida'uu ja'a. Mhm. Kudha lama. Okay. 12. 12 yeroo jennu 12 yeroo jennu akkasii lama Tokko barreessineeti hafte tokko lama. qabanna. Aywa. Tokko qabanna. Aywa. Ja'a ja'a ida'uu shan ida'uu ja'a. Mm. Kudha takka. Kudha takka takkittii sanii wajjin Kudha lama. takkittii sanii wajjin 12 ammallee lama Mm. barreessineeti Takka. takka qabanna. Aywa. Kudha lama. Deebiteet 3 fi 2 idaata. Sadii da'u lama shanii. Lama sanii wajjinii. Torba. Lamaa wajjin miti lamaa miti wanni qabnu takka takka qabna. Takka takka. Aywa. Ah, Shani sadii da'u lama shanii jaha jechuudha. takkittiidha wajjin ja'a amma homaa haftee hin qabnu Mm. ja'a barreessineeti dhiifna. Deebitee Mm. afurii ta'uu meeqa Jaha qabda? kudhanii. Afur da'u jaha kudhan. Afurii ta'uu ja'a kudhanii amma inni irraanfatiin bakka kanarratti duwwaa barreessineeti takka qabanna. Duwwaa barreessineeti Aywa. takka qabna. Takka haftee Naam. qabna. Aywa. Lamaa fi afur. Lama. Lamaa fi afur walitti taana. Aywa. Eh, Lamaa fi afur jaha takkitatti isin wajjin torba. takkittii sanii wajjin torba. Akkanatti lakkoofsi sun kana dhufa jechuudha. Meeqa meeqa amma meeqa jedhameeti yaamama? Kuma torbaatamaatii fi dhibba jaha fi 22. Sirriidha. Amma lakkoofsi kun 70,000 fi Dhibba jaha fi 22. 622 dhufa jechuu saniif lakkoofsa 24,356 jaha irratti 46,266 yoo taate 70,622 dhufa jechuudha. Eegalee Aywa. Aywa. haala kanaan lakkoofsonni dijitii 5 5 qaban
walitti hidhamanii siin jechuu barbaadeeti itti fufna. Mee Aywa. 28 mee 28 fi Mm. 499 irratti deebinee 32 fi 622 idaane ammallee kanarratti 46 fi 323 yoo irratti idaane akkuma duraan beeknu akka nu salphatu maal goona 28 fi 499 ni fudhanna. Achi booda 32 fi 622 ni fudhanna. San booda ammas 46 fi 323 ni fudhanna. Achi booda asitti ida'uu akkasi kaa'anna jechuudha. Lakkoofsa kana maal goona jechuudha as booda. Sagaltama Mana maannaan. mana takkaasaa mana takkaati wajjin mana kudhanii mana Aywa. kudhaniiti wajjin mana dhibbaa mana dhibbaati wajjin mana kumaa mana kumaati wajjin mana kuma kudhanii mana kuma kudhaniiti wajjin itaana jechuudha. Okay, san booda Mm. maal goona jechuudha. Dalagaa teenya eegalla. Haya idaa deemme. Mm. Sagal ida'uu lama. Ah, Takka. ah, 11 ida'uu sadii. 14. 14 jechuudha. Saniifuu 14 hogguu ta'e meeqaan barreesse jechuudha. Afur barreesseetiin Afur takka haftee barreeffamee. naafte. Tokko haftee. Aywa. Aywa. Deebi'eetiin 9 fi Sadi. 2. 11. 11 ida'uu lama. Haya 11 ida'uu lama. 13. Takkitatti ishee armaa wajjiniin 14. Ammas afur barreeffannee tokko haftee. akkas. Haya ammallee tokko haftee qabna. Haya itti fufee. Aywa. Afur ida'uu jaha. 10. 10 ida'uu sadii. 13. Tokko sanii wajjiniin 14. Ammas afur qabnaa tokko haftee. Haya sirriidha. 8 ida'uu lama. 10. 10 ida'uu jaha. 16. Jaha barreeffannee tokko haftee. Lakke tokko reefu qabaachuu turre. Hmm? Tokko reefu Aywa qabaachuu turre. 17 goona takkitti irra tokko. keenye. Aywa dagadhishiidha. Torbe barreessineeti amma takka haftee qaban. Tokko haftee qabnasa. Ah, Aywa lama ida'uu sadii. 5. 5 ida'uu afurii. 9. Takkitatti isanii wajjinii 10 jechuudha. kudhan akkasi barreessinaa jechuudha. Mm. Haya amma kun dijitiin isaa meeqa keessaa bahee jira argitee laa? Dijitiin isaa Aywa shan meeqaa shan shan caalee jira. Shan yoo caalee jiraate eh mana takkaa mana kudhanii mana dhibbaa mana kuma kudhanii kuma dhibba seenee jira jechuudha. aywa kuma dhibba seeneera. Okay, silaa kana barumsa guyyaa biraan laallaa lakkoofsa ol kuchisuun barbaannilleedha. Akkuma Aywa. kuma dhibbaa gad akka hafuun barbaade tokkicha kun ol dabaree jira. Hundumaafuu kuma dhibba takkaa fi Mm. kuma 74 fi 44. Haya Kuma dhibbaatii fi akkama kuma jenna dhibba kuma takkaa fi kuma dhibbaatii fi 74 fi 44. aywa kuma dhibba takkaa fi kuma dhibba torbaatii fi jenna Lakki hin torbaatii jennu kuma dhibba takka guututti kuma dhibba takka aywa kuma kuma dhibba 74 44. aywa kuma dhibba tokkoo fi kuma 74 fi 44 jenna si nama dhumantaa ayyee kuma Haya dhibba hogguu amma tokkoo fi kuma gize hogguu 74 laal fi dijitiin kee hogguu dijitii ja'a seene kana ja'a hogguu seene mana kuma dhibbaa seene jira. Haya dijitiin meeqa kun amma jaha jaha jira miti mana kuma dhibbaati. Dijitiin shayyoo ta'e mana kuma kudhanii keessa jira. Saniifuu amma mana kuma dhibbaa seene jira kuma dhibba takkaa fi kuma 74 fi 44 jennaan kan irraa. Kana ni barannaa fuuldura barannaa ammaaf dijituma shan keessatti barannaa irra fakkeenya
fakkeenyaata keenya hanga danda'amanitti kuma dhibbaa gad akka ta'an goonaa. Aye. Haala kanaan dalagamaa mee fakkeenya biraa Oshi, kuma kudha lamaa fi haa jennu fakkeenyaaf kuma kudha lamaa fi dhibba sadi ida'uu kuma kudhanii fi dhibba sadii fi digdamii takka ida'uu kuma kudha sadii fi dhibba lamaa fi digdama yoo walitti hidhan maal goona amma Aye. kuma kudha lamaa fi Kuma duraanii kan ilaalan. dhibba sadii ni fudhanna gubbaa irratti deebineet kuma kudhanii fi dhibba sadii fi digdamii fi takka as kaa'e deebineet kuma kudha sadii fi dhibba lamaa fi digdama as kaa'e ida'uu godhanna kana jala gadi ta'uu godhannaa jechuudha. Sagalee amma Naam. haaya sanitti aansee maal goone jechuu kana Ni dabala. mana takka mana takkaati wajjin mana kudhaniiti wajjin mana dhibbaati wajjin mana kumaati wajjin mana kuma kudhanii mana kuma kudhaniiti wajjin tarree gadi ta'uudha jechuudha. Sagalee Aye. Aye. haaya haa eegallu hidha eegate Aye. Duwwaa ida'uu tokko. duwwaa ida'uu Takka. tokko Ammas duwwaa takkuma gadi bu'a. Duwwaa takkuma. takka gabbuufnee barreessinaa haaya Duwwaa ida'uu lama. Lama. Lama ida'uu lama afurii. ayyaa afur asii barreessinaa Sadii ida'uu sadii jaha. Jaha ida'uu lama. Saddeeti. ayyaa saddeet barreessinaa Lama ida'uu duwwaa lama. Shan. Lama ida'uu sadii shan jechuudha. ayyaa shan asiin kaa'inyaa Tokko ida'uu tokko. Lama. Lama ida'uu tokko sadii. ayyaa sadii asiin keenyaa jechuudha. Meeqa dhufe? Kuma soddomii shaniitii fi kuma soddomii shaniitii fi dhibba saddeetii fi afurtamii takka. Sirriidha kuma soddomii shanii fi dhibba saddeetii fi afurtamii fi tokko ta'ee jechuudha. Haya mee kuma kudha takkaa fi dhibba lamaa fi soddomii tokko ida'uu kuma kudha afurii fi dhibba sadii fi digdamii jaha ida'uu kuma kudha shanii fi dhibba lamaa fi soddomii fi saddeet yoo walitti hidhaanuun jaan adeemsa keenya ammallee waluma fakkaataadha kuma kudha takkaa fi dhibba lamaa fi soddomii fi takka fudhannaa kuma kudha afurii fi dhibba sadii fi digdamii fi jaha fudhannaa kuma kudha shanii fi dhibba lamaa fi soddomii saddeet fudhannaa achi booda walitti hidhaanaa jechuudha. Haya Naam. na waliin jirta Hin jiru hin jiru. gaayyee hidhaa adeemnu mee Hayyee dabaluu. Eh, Takka ida'uu jaha torba. Torba eh, ida'uu saddeeti. Kudhanii afur moo kudhanii shasti? kudhanii Torba shan ida'uu saddeeti. kudha shanii Kudha shan. irra ilaalachuu qabda waan akkana kudha shanii saniifoo
Kan barreeffamni tokko haftee goona. haa shan barreessinee tokko haftee goonaa. أيوة. طيب سدي دو لما شن دو سدي سديت تكتتي سنيجني سجل hayyee لما يدو سدي شن يدو لما قرب torba hayyee haa تكيدو أفوري شن دو شني كودان haa زيرو بريفاني تقافتي قونا hayyee duwwaa barreessinee takka qabanna haa أيوة. تكيدو تكا لما يدو تكا سدي تكتتي سنيجني أفور haa afur saniifoo وما فرتمي في haa بتربى في kuma سجلتمي afurtamii fi شن dhibba torbaa fi سجلتمي شن 95 ta'a jechuudha. Okay. Gaariidha. Haaya, egaa kun akkana ta'e mee lakkoofsoti dijitiin isaanii garagara ta'e ka biraa fudhanne lakkoofsa dijitii shanii kanaan walitti haa idaanu fakkeenyaaf 12,922 yoo qabaanne kanarratti ta'u 16,200 yoo qabaanne kanarratti ta'u 3,211 yoo qabaanne kanarratti ta'u 622 yoo qabaanne kanarratti ta'u 52 yoo qabaanne amma wantoota kanneen ni beeyte duraanuu أيوة kanneen akkamitti akka walitti idaanu barannee jira miti amma kun asitti kun dijitii lama qofa أيوة kuni dijitii lama qofa qaba نعم kun dijitii lama qofa qaba جتي سدي قبا هم جتي لما kun قبا kun amma asitti dijitii lama qaba kun dijitii sadi qaba kun ammoo dijitii afur qaba kuni dijitii shan qaba kunillee dijitii shan qaba saniif amma ka dijitii hundarra guddaa duraan kaayannaa نعم akka nu mijaa'uuf jechuudha amma ka dijitii hundarra guddaa isaan kun lamaan wal qixa qabanii dijitii meeqa meeqa qabanii shan shan qaban saniifuu isaan wal jalaan kaayanna أيوة dijitiin isaanii wal qixa waan ta'eef 1,200 no 12,922 maal goone jechuudha dura kaayan dhufneet kaan 16,000 أيوة 200 ka itti aanu asiin kaayan ka biraa ka dijitii xiqqaa isaanitti aanee qabu ka dijitii meeqaati أفوري afurii ka qabu kana جتي أفوري gamana irraa keenya jechuudha mana takkaa jalaan mana kudhanii jalaan mana dhibbaa jalaan jechuudha malee gamana irraa akka duraan barreessan gamana irraa as kaa'achuu أيوة hin dandeenye saniif ammaas kuma أيوة sadii fi 200 fi 10 takka yoon asitti amma dogoggora gaafii hin dalagamu akkasitti saniif gamas irraa hin as kaa'e maaliin godha mana takkaa jalaan mana kudhanii jalaan mana dhibbaa jalaan mana kumaa jalaan hin godha jechuudha si galee. أيوة Kanaafuu bakki inni nan duwwaa godhuu qabu bakka tamii jechuudha. Gamana irraa hin duwwaa godhuu qaba asirra. Malee أيوة sadiin asitti eegalee achi oofuu hin danda'u siin jechuu fedheeti. صح نعم Faayidaa ammas kan mana xiqqaa qabu meeqa? 6,622. Saniif أيوة mana kudhanii jalaan mana dhibbaa mana takkaa jalaan
mana kudhanii jalaan mana dhibbaa jalaan hin kaa'a jechuuf fite. Saniif maaliin godha amma manni takkaasaa lama manni kudhanii isaallee lama manni dhibbaa isaa immoo jaha asiin hin ka'a. Deebii ammas 52 isaan fidadha jechuudha. As jalaan fidadha jechuudha. Lamaas fidee 5 asiin fida achi booda akkasitti walitti hidhaa jechuudha. Saniif lakkoofsoti keenya amma adeemsa isaan itti ta'an laalila. Kuni asitti isaan hundinuu kun asitti hundi isaaniitu mana takkaa ni qabani. Mana kudhanillee ni qabani. Mana dhibbaa biroo gidee dhufnu garuu 52 kun hin qabu bakka kana duuba. Kunis ammaas dhibbaan qabu harkite أيوة asillee duwwaadha jechuudha gadiitti namumaan jiran jechuudha. Akkasitti kunii kun qofti hamba lakkoofsa lama qofaatu mana 10,000 qaba. Saniif waan kana ofirraa ilaalaati deemnee ida'uu keenya eegalla jechuudha. Adeemsi sigalee kun amma akkitti kaa'atte kun أي ناقلي جالا ناقلي dirqama kun sigaluudha qaba. Yeroo hedduu ni dogoggoran barattoonni asirratti beeyte gama sirraa as أي kaa'achuma sana ofirraa dhiisuudha. Bakka asumarraa kaa'achuu sanii wanni gaariin أيوة asirraa itti kaa'atta jechuudha. Saniif mee dalagaa adeemnu asitti ida'imee ida'e. لما يدو دولا مما لما يدو تكا سدي سدي دو لما شن شن دو لما طر Ayyee torbaas kaa'anne. Haa أمس لما يدو دولا مما لما يدو تكا سدي سدي دو لما شن شن دو شن دو شني كودان ayyee. تقافتي قبنا أوكي تكون دبل ما هي سجل دو لما كودا تكا كودا تكو دو لما كودا سدي دو جها أيوة كودا سجل تكو سني جنين ديقدما Digdama meeqa barreessinee meeqa qabannaa? أيوة دوا بريستني لما قبل Haa lamaaf ta'e qabna ayyee itti fufi. لما يدو جها سديت سديت دو سديه كودا تكو كودا تكو لما يقاتو جرا ترسي هفتي As lamaa دولا jira متي lamaa jira. أيوة هفتي لما قبل تري كودا تكو ترى متي نكوني كودا سدي كودا Kudha سدي tokkoo fi دو lama kudha tokkoo fi lama kudha tokkoo fi كودا lama سدي kudha sadii. Saniifuu amma meeqa barreessinee jechuudha kudha sadii eeguu jenne sadii barreessineet meeqa nu hafe jechuudha. سدي بريتني تكو هفتي Tokko haftee qabna jechuudha. Achi تكو booda دو تكو لما تكو دو تكو لما تكتي هفتي سنين سدي sadii sirri. Saniifuu 33 fi أم، أم. 33 fi Meeqa jennaan kuma soddomii sadii fi torba jennaan. 33 fi torba uumaan qabna amma. 33 fi torba. eeywaa kuma soddomii sadii fi torba jenne jechuu kana. 33 fi torba taa'aa jechuudha. Ida'amaan lakkoofsota 12,000 fi 900 fi Digdamii lama 22 fi 16,000 fi 200 fi 3,000 fi 200 fi 11 dhibba lamaa fi kudha tokko akkasumatti illee dhibba jaha fi digdamii lama meeqa jettee miti dhibba jaha fi digdamii lama miti 622 ammallee shantamii lama walitti idaanee kana arganne jechuudha. kana arganna.